Mankolo lase rakko kun sitani mata aragal finga buke seko fayina ko fan sudada ofati ko sabam ninjero edi ko mochu indendenne umna gargar sakim barbada Jesus kun sitaanuf kenne. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo sagantaa ba'aa keessanii fi isinirraa isiniif jedhuun isiniif qabannee dhiyaanneerra. Daawwattoota keenya sagantaa ba'aa keessanii kana jalatti namoonni ergaa garaagaraa ergaa kadhannaa fi dhaamsa Hope Channel Itoophiyaaf qabataniin isiniif qabannee qindeeffannee dhiyaanne jechaadha. Egaa daawwattoota keenya torbanoota darban keessatti obboloota garaagaraa waliin dhaamsa kadhannaaf akkasumas ergaa isin Hope Channeliif qabataniin isiniif qabatanii dhiyaachaa bal'inaan immoo kadhannaa waliin qabaachaa akka turtan yaadatama. Guyyaa har'aas keessummaa dabalataa isiniif qabannee dhufneerraa anaa dhufuu Paaster Baga nagaan dhuftan. Egaa Paaster Amanuudha. Isaan Paaster Amanuu jedhamu waldaa Aqaaqirraa yookaan isaan dhufanii yeroo baay'ee deddeebi'anii nu tajaajilaa turanii akkasumas immoo kadhannaadhaan ergaa daawwattoonni keenya nuuf erganiin kadhannaa dhaamsa obboloonni nuuf erganiin nuuf qabatanii nuuf dhiyaachaa turan lube Amanuu jechaadhaani. Kanaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffanna Paaster. Isinis immoo baga nagaan dhuftan. Ameen ameen. Waldaa Aqaaqirraa yookaan dhuftanii obboloonni baay'een torbanoota nuusa barumsa sanbataa macaafa Iyyaasuu irratti waldaa Aqaaqirraa yookaan dhufanii nu tajaajilaa turanii egaa karaa Paaster Amanuudhaan kan isaan dhufanii nu tajaajilaa turan jechaadha. Sagantaa barumsa qorannaa macaafa qulqulluu macaafa Iyyaasuu keessatti akkuma kanaan dura qorachaa turtan Paaster Amanuutu daawwattoota keenya isaan namoota kana qindeessanii nu ergaa turanii. Kanaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffanna waa'ee keessaniif Paaster. Ameen ameen. Mee gara ergaa keenya guyyaa har'aatti dhaamsa daawwattootaatti toonseeniini heertuu lama wayii dubbifannee gara ergaa keenyaatti deebiname Paaster. Macaafa faarfannaa boqonnaa 54 lakkoobsa 1 kaasee akkas jedhaan mata dureen isaa kadhata nama rakkina keessa jiru jedhaanii faarfannaa boqonnaa 54 yaa Waaqayyoo maqaa keetiin ati ana oolchi aangoo keetiinis dhugaa anaaf baasi kadhata koo dhaga'i yaa Waaqayyoo dubbii ani afaan kootiin sitti himadhus dhaggeeffadhu jedhaan. Egaa kadhata nama muddama keessa jiru rakkina keessa jiru wawwannaa gara Waaqayyootti iyyatuuti kadhannaan obbolee as keessatti arginu kana jechaadhaani. Dhaamsi obboloonni keenya nuuf ergan immoo dhaamsa bal'aadha. Kana keessatti namoota baay'ee isaaniiti rakkina akkasiin qabaa iddoo akkasitti miidhaman qabaa fuula Waaqayyootti kadhannaa akkasiin dhiyeeffadhe kanaaf fuula Waaqayyootti nuuf dhiyeessaa jedhanii kan isaan nuuf erganiif jechaadhaani. Dabalataanii macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 32 lakkoofsa 26 kaasne yeroo dubbisnu akkas jedha. Ergasiis dubbiin Waaqayyoo gara ana Ermiyaas in dhufe inni kunoo ani Waaqayyoodha sanyii namaa hundumaaf gooftaadha wanti anaaf hin danda'amne jiraaree jedha Waaqayyo. Waaqayyo keenya waaqa waa hundumaa danda'udha jecha inni anaaf hin danda'amne jiraaree kan uumama lubbuu qabu ta'ee biyya lafaa kana keessatti uumame hundumaa irratti ani Waaqayyoodha ani gooftaadha waan biyya lafaa kana keessatti anaaf dadhabame tokko illee hin jiru. Kanaaf isa hundumaa danda'u Waaqayyootti dhiyeessina jechaadha. Ergaa xalayaa kana nu namoota ergaa kana dhiyeeffataniif homaa isaaniif gochuu hin dandeenyu.
Waaqayyo keenya inni hundumaa danda'u garuu waa hundumaa gochuu hin danda'a jecha. Yaada garaa isaanii isaaniif guutuu danda'a. Hawwii garaa isaanii isaaniif guutuu danda'a. Kanaaf dhaamsaaf ergaa akkasumas ba'aa obboloota keenyaa qabannee fuula gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fuulduratti dhiyaanne jechaadha. Meegaa Paaster egaa isinis immoo yaadaaf dhaamsa daawwattoota keenyaaf qabdanii yoo jiraate asuma isin jalqabsiisna. Mee wanta nu jalqabsiistan yoo jiraateen ergaa macaafa jajjabina macaafa qulqulluu keessaa heertuu ammaa dudubbisnellee waliin qabsiistanii wanta nuun jettan yoo jiraateen. Tole baay'ee gaariidha. Waaqayyoo akka nu dura bu'uu fi kadhannaa godhanneetu achumaan itti fufna. Tole. Gaaffii kee ammaa kadhannaa dura waaqatti erga dhiyeessine kana booddee deebisuudhaa fi yookaan ibsuu yaala. Hin kadhannu. Gooftummaan hundumtuu kan siif kenname waaqa irratti lafa irratti waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko. Hundumaa gochuu kan dandeessu tokkollee kan si dadhabsiifne. Jireenya keenya guutummaatti yaa Waaqayyo si agarreerra. Nu wajjin turtee, nu wajjin akka taatee, eegumsi kee nurratti cimee, ayyaana keetiin nu marsitee, hafuura kee nurratti dhangalaaftee, har'a ga'uun keenya karaa keetiin maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ulfinni guddaan tolleen dabarre teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Gochaa nu gooteef oolmaa nu ooltee hundumaaf lakkoofnee tilmaamnee bira ga'uu hin dandeenyu maqaan kee dachaa kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kana fuula kee duratti dhiyaanneerra. Kadhannaa namoota ba'aa namoota baay'ee qabannee fuula kee dura dhufneerra. Nu homaa gochuu hin dandeenyu ati garuu hundumaa gochuu dandeessa. Isa hundumaa gochuu dandeessu si fuulduratti dhiyaanneerra. Kadhannaa isaaniis si fuulduratti dhiyeessuudhaaf qophoofneerra. Yaa Waaqayyo hafuurri kee inni guddaan nu wajjin haa ta'u. Gurri kee inni dhaga'u sun gara keenya dhaggeeffatu. Iji kee inni hundumaa ilaalu sun gara keenya haa mil'atu. Harki kee immoo inni hundumaa irratti bal'ifamu sun nurratti haa bal'ifamu. Kadhannaa keenya fuula kee duratti dhiyeessineerra. Ayyaana keetiin nu marsi. Hamma dhumaatti nu gargaari. Kadhannaa namoonni dhiyeeffatan tokko tokko isaanii yaa Waaqayyo furmaata akka isaaniif laattu jaalala kee haa ta'u. Deebii akka isaaniif laattu jaalala kee haa ta'u. Hubatanii, baranii, argatanii siin akka galateeffatan, galataaf fuula kee duratti akka dhiyaatan jaalala kee haa ta'u. Hafuura kee isaanitti dhangalaasi. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhaga'i. Ameen. Ameen. Paaster Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Meegaa yaada dhaamsaa kadhannaa obbolootaaf dabarsitaniin asumaan carraa isinii kenninaan. Kutaani amma sagalee Waaqayyoo dubbifame. Sagaleen Waaqayyoo baay'ee nama jajjabeessa. Ani jedha Waaqayyo. Kana hubataa yoo itti dhiyaanne dhuguma abdii godhanna. Kadhannaan keenya akka nuu deebi'u abdii godhanna. Shakki tokko malee fuula isaa dura dhaabanna. Akka argannetti yaadna. Kanaaf maal jedhee sagaleen isaa ani waaqa jiraataadha. Waaqa amanamaadha. Lafa kanaa fi samii kana kan diriirse ana. Kan hojjete ana. Isa keessa kan jiraatan illee kan godhe ana. Kanaaf wanti na dadhabsiisu jira. Anoo foon qabeessa kan ta'e hundumaa irratti gooftaadha. Jedha. Ani gooftaadha jedha. Ani waaqa jedha. Kanaaf tokko illee kan na dadhabsiisu hin jiru jedha. Nuuni nutti cima. Waan baay'ee nutti cima. Waan baay'ee sodaan fuula keenya duratti akkuma gaaraa dhaabatee asii ol ilaallee hin sodaanne. Garuu Waaqayyoof hundumtu salphaa. Hundumtu salphaa. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Kan namatti ulfaate Waaqayyoof salphaadha. Kanaaf warri gaafatan obboloonni keenya obboleettonni keenya hundi isaanii nuu kadhadhaa jedhanii nana mana isaanis nurraa utuu hin ta'in waaqarraa akka eegani. Waaqni immoo waaqa amanamaa waan ta'eef nama hin tuffatu, nama hin gatu, nama hin irraanfatu, nama hin jibbu kadhannaa abbaa fedhee hundumaa dhaga'uudhaaf gurri isaa
gara keenyatti qeensamee dhaggeeffata. Gara keenyatti qeensee dhaggeeffata. Iji isaa gara keenya ilaala. Yeroo hundumaa Waaqayyo nu wajjin jira. Hafuura isaatiin yeroo hundumaa nu duukaa bu'a nu geggeessa. Waan ta'eef abdii kanaan amantii kanaanitu kadhannaa keenya eeggannaa. Akkuma gaafannetti deebii isaa akka argannu. Kanaaf Waaqayyo waan dadhabe hin qabu. Waaqayyotti waan ulfaatu hin jiru. Namoonni yoo waa tokko mana keessaa dhabanii dhaqanii ergifatu. Hin liqeeffatu. Gaaf tokko deebisuuf Waaqayyo nama gargaaruudhaaf deebii kadhannaa namaa deebisuudhaaf namarraa hin ergifatu yookaan immoo namarraa ergifatu tokkollee hin barbaachisu. Hundumaa qaba. Hundumaa danda'a. Hundumtu harka isaa keessa jira waan ta'eef eebba isaa foddaa samii baneetu nu gad dhangalaasa. Kanaaf abdii kanaan namoonni keenya warri kadhatanii dhiphina adda addaa keessa rakkina adda addaa keessa hir'uuna adda addaa keessa hiphooti ta'ee waan hidhamee isaan rakkise hundumaa Waaqayyo hiikuu danda'a. Furmaata kennuu danda'a waan ta'eef amantii guddaadhaan gara isaatti yoo dhiyaatanii Waaqni isaanii wajjin jira. Ameen. Isaanii deebisa. Ameen. Paaster Waaqayyo sinaa eebbisu. Ergaa jajjabina gaariiti egaa hundumti keenya immoo abdiidhaan Waaqayyo keenya Waaqa deebii nuuf kennudha jennee amanannaa guddaadhaan gara isaatti dhiyaachuutu nurra jira jechaadha. Warri dhaamsa kana erganis abdii isaanii ija isaanii Kiristoos irra godhatanii isa abdachuudha jechaadha kan isaan irra jiru. Mee dhaamsa isaanii dubbisnee walitti deebina Paaster. Akkas jedha daawwataan keenya akkam jirtu warra sagantaa ba'aa keessanii nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hundumaa dura kadhannaa imimmaaniin hadaraa gootanii akka isin fuula Waaqayyootti na dhiyeessitan fuula Waaqayyootti akka na dhiyeessitanii nan barbaada. Waaqayyo akka Ermiyaasin dhaggeeffate anaanis fuula isaa naaf in deebisa. Sababiin isaa ani dibata Waaqayyoon qaban ture qaba garuu ittiin hin hojjenne. Kanaaf Waaqayyo kadhannaa koo naaf dhaga'uu didee laata tarii. Amma garuu jireenya koo hundumaa dhiiseen waamicha isaa dhaggeeffadha. Kanaaf maaloo Waaqayyoon naaf kadhadha. Maqaan koo Meetii jedhama jettee nuuf ergite daawwattuun keenya kun jechaadhaani. Waaqayyo dhugaadhaan nama onneessaa garaansaa banaa ta'e hundumaaf deebiidhaan gara isaa dhaquudhaaf yeroo hundumaa harka isaa bal'isee nama ilaala jechaadha. Obboleettiin keenya kun ani kanaan dura dibatan qaba tureetti. Waaqayyoon tajaajilaan ture. Dibata koo kanatti immoo itti hin fayyadamne. Garuu yeroo mananii hojii koo isa Waaqayyo kennaanaaf kenne kana dhiisee kadhannaa koo naaf dhaga'uu dhiisee laata tarii. Mee fuula Waaqayyootti na dhiyeessa jettee nuuf ergite jechaadha obboleettiin keenya Meetiin. Waaqayyo kadhata kee siif haa dhaga'u. Dhaamsa wawwaannaa kee gara Waaqayyootti dhiyeeffattee siif haa dhaga'u jechuu jaallanne jechaadhaani. Nullee xumura irratti paastarii waliin maqaa kee Meetii jenneetu waamnee fuula Waaqayyootti si dhiyeessina. Atillee kadhannaadhaan nu waliin turii siin jechuu jaallanna. Daawwataan keenya garbiraa immoo akkas jedhaan. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa gooftaan baraa fi jireenya keessan haa eebbisu jechaa kadhatan qaba. Innis amantii cimaa humna hafuura qulqulluu akka naaf kennuuf naaf kadhadhaa maaloo. Kan biraa immoo fayyaa guutuu gooftaan akka naaf kennuuf naaf kadhadhaa. Maqaan koo Jaallanneen jedhama. Arsii Shaashamanneerraa jettee nuuf ergite obboleettiin keenya. Obboleettii keenya Jaallannee atillee Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Guddaa eebbifamii egaa dhaamsa kadhannaa kana keessatti hawwiidhaan Waaqayyoon tajaajiluudhaaf obboleettiin keenya kun dhaamsa isheen nuuf ergite. Kuni dhaamsa isheen kaatte keessatti hawwii lafaa qofa miti. Waaqayyo hafuura isaatiin illee akka inni na jajjabeessuuf akka inni na guutuuf akka inni jireenya koo akka inni isatti cimuuf jetteetu kan isheen dhaamsa kana dhaammatti jechaadhaani. Kun hawwii guddaadha dhugaadhaa fi Waaqayyo garaa akkasiitu kan inni barbaadu. An gara kootti deebi'aa kan inni yeroof Waaqayyo kanaaf mitiire namoonni gara isaatti akka deebi'aniif kan inni barbaadu Waaqayyo waan biyya lafaa kana abdachiisuuf miti jechaadha.
namoonni akka fedha garaa isaatti akka isaan deddeebi'aniif Waaqayyo gara kootti deebi'a. Anis gara keessanitti nan deebi'aadha Waaqayyo. Kanaan dhaamsa kanaan kan inni Waaqayyo nu jajjabeessu jechaadhaani. Daawwataan keenya ittaanu akkas jedha. Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Caaliin jedhama. Laga Xaafoo irraa Waaqayyoon naaf kadhadhaa maaloo jedheetu nuuf ergee siif kadhannaa obboleessa keenya obbo Caalii. Dursa nagaaf araarri Waaqayyo isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Abdii Ittafaan jedhama. Waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Coolii irraayyuu barataa kutaa 8ffaa qormaata biyyoolessaa fudhachuuf waanan jiruufi anaaf maatii kootiif kadhata akka naaf gootaniif isin gaafadhaa. Akkasumas amantii koo irratti akkan jabaadhuuf akkanaa kadhattanii isiniin jedhaa galatoomaa nuuf ergee obboleessi keenya. Gooftaan si haa eebbisu. Barataa kutaa 8ffaati barataan kun jechaadhaani. Abdii jedhama innis. Egaa qormaanni biyyoolessa kutaa 8ffaa amma dhiyaataara. Kanaaf obboleessa keenya kanaafis Waaqayyoon kadhannaa. Egaa yeroo kana yeroo itti namni hundinuu amantiidhaan fuula Waaqayyootti itti dhiyaatudha jechaadha. Kanaaf wanta fuula Waaqayyootti dhiyeeffanne hunduma isaa immoo gaafanni deebii nuuf kennu galataan immoo fuula isaatti dhiyaanna jechaadha. Paaster mee egaa dhaamsa daawwattoota keenya hammana yoo dubbisne isin immoo dhaamsa daawwattoota keenya kanarratti karaa macaafa qulqulluutiin waan isaaniif jettan yoo jiraate dhaamsa isaaniif dabarsitan ergaa isaaniif dabarsitan obboloota daawwachaa jiran kanaaf illee waan isin dhaamsa dabarsitan yoo jiraate asumaan gara keessanitti deebinaan. Tole baay'isee namatti tola. Warri gaafatan kun hundumti isaanii Waaqayyotti akka cimnu tajaajila fudhatama qabu fuula Waaqayyootti akka laannuuf Waaqatti akka jabaannuuf nuu kadhadhaa. Kuni Waaqayyo yeruma sana deebisaaf. Maaliif sararuma irra jiru Waaqni kan barbaadu kanuma. Yeroo kadhannu hafuuraan kadhachuu nu barbaachisa. Akka jaalala Waaqayyo akka fedha Waaqayyotti yoo gaafanne yeruma sana nuu deebi'a. Kanaaf Waaqayyo guddaa isaan eebbisu. Warri gaafatan kuni garri caalu maal jedha hojii Waaqayyo akka hojjennu. Dhuguma Waaqayyo hunduma keenya yommuu waame biyya lafaa dhaqaa gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa sagalee dhugaa kana namoota hundumaatti barsiisa namoota hundumaatti hima isaaniin deebisa isaan cuba maqaa Abbaatti Ilmaatti kana fuula qulqulluutti kana booddee duuka bu'u tokko akka ta'aniif immoo isaan barsiisa jedheetu dubbata. Kanaaf Waaqayyoon tajaajiluudhaaf Waaqayyotti cimuudhaaf miila lamaan cimsanii dhaabatanii namoota warra dukkana keessa jiru gara ifaatti baasuudhaaf warra sobaan deddeebi'aa jiru dhugaatti deebisuudhaaf achumaan mootummaa Waaqayyootti qopheessuudhaaf jireenya isa bara baraa sana Waaqayyo waan guddaa nu godhe. Karaa ilma isaa Kiristoos Yesuus biyya lafaa kana keessaati baanee samii gallee isuma biratti naannoodhuma isaa teenye bakkuma inni jiraatu jiraanne jireenya isa bara baraa akka qabaannuuf Kiristoos Yesuus biyya lafaa dhufee nuu du'ee dhiiga isaa nuuf dhangalaase. Kana namni namaa godhu hin jiru. Biyya lafaa kana irratti tokko illee hin jiru hin argamu. Lubbuu isaa dabarsee kan namaaf kennu. Haati ijoollee isheetiif abbaan ijoollee isaatiif gochuu hin danda'u. Akkasuma immoo ilmillee abbaa isaatiif intalillee haadha isheetiif kennuu hin danda'ani. Lubbuun namatti minyoofti. Jireenyi ofii hunduma namatti minyoofti. Waan ta'eef Yesuus garuu dabarsee du'atti of kennee dhiiga isaa nuuf dhangalaasee fannoo irratti fannifame akka nuyi hin banneef akka nuyi du'a bara baraan duuneef jireenya bara baraatti galle Waaqayyo yommuu nama uume dhugaa dubbachuuf uumama hundumaa irra jirurra ofitti nu waansee baay'ee kabaja guddaa nuuf kenne nu jaallatee karaa addaa nu uume kana nu hubanne namoonni baay'een kana nu hubanne utuu hubanne yeroo hundumaa mana Waaqayyoo keessaa hin baanu Waaqayyotti maxxanne waan Waaqayyoo itti ulfaatu waan Waaqayyotti tolu hundumaa gochuudhaaf dhamaana turre. Yeroo baay'ee garuu foon keenyaaf kan ta'u kan gargaaru kan biyya lafaa kanarraa iji keenyas gara isaa qalbiin keenyas gara isaatti fudhanneetu yoo Waaqayyoof yeroo xinnoo laan
Garuu amma warri gaafatanirra waaqayyootti dhiyaachuu barbaanna. Waaqayyoon tajaajiluu barbaanna. Ogummaa guddaa argachuu barbaanna jedhan. Kun unkaan nu dhiisiiti waaqayyoon illee baay'ee gammachiisa. Waaqayyoon illee baay'ee gammachiisa. Kanaaf amantiidhaan gaafatan waan ta'eef amantiidhaanis deebisaa eeggatanii waaqayyoo isaaniif deebisa, waaqayyoo isaanii wajjin dhaabata, waaqayyoo isaan gargaara, hin eebbisa. Ameen. Ameen. Paaster waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa dhaamsi ergaan daawwattoonni keenya nuuf ergan kuni ergaa baay'ee barbaachisaadha. Silaa namni hundinuu hawwii guddaadhaan akkasitti inni too waaqayyoon eeggatee barbaade silaa waaqayyoo hammam nutti dhiyaata tureeyyu. Sababiinsaa inni yeroo hundumaa nu waliin jiraachuu barbaada. Inni yeroo hundumaa akka nu isatti dhiyaannee isa waliin jiraannu barbaada waan ta'eef silaa obboloonni akkasii utoo baay'atanii biyyi keenya silaa hammam eebbifamti ture jechaadhaani. Kanaaf waa'ee obboloota akkasii biyya keenya keessa jiraniif waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Mee dhaamsa itti aanutti dabarra Paaster. Akkas jedha, akkam jirtu hojjettoota waaqayyoo, nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hojiin isin hojjettan bareedaadha, jabaadha, gooftaan isin haa gargaaru. Maaloo yeroo ba'aa keessan irratti kadhata keessan keessatti akkasin naaf kadhattanii barbaadeni. Barnootaaf deemuuf jedheen akka gooftaan na gargaaruun barbaada. Adaraa waaqayyoon naaf kadhadha jedheera. Obboleessi keenya kun maqaa isaaf eessarraa illee akka ta'e yoo nuun ibsine sagantaa keenya baay'ee akka jaallateef akka itti eebbifame as keessatti ibseera. Barnootaaf illee deemuufan jechaara. Kanaaf waaqayyoon naaf kadhadhaa jedhee waaqayyo karaa ati deemtu barnootatti barattu hundumaatti si haa milkeessu. Paastarii waliin illee asitti yeroo jilbeeffannu eenyu akka ati taate yoo beekuudha baanne, eenyummaa kee maqaa kee iddoo ati jirtu yoo beekuu baanne, waaqayyo garuu eenyu akka ati taate beeka. Rifeensi mataa kee illee isa fuulduratti lakkaa'amaaf beekamaadha jechaadha. Kanaaf fuula waaqayyootti si dhiyeessina. Waaqayyo immoo kadhata keessiifaa dhaga'u jechuu jaallanne jechaadhaani. Bayyanaa Caaliin jedhama, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, aanaa Jimmaa Raaree irraa. Yeroo hundumaa sababa hojii kootiif qorumsatu natti baay'ata. Sagantaa kanarratti kadhataan akka na yaadattan jedhee nuuf ergee daawwataan keenya kun jechaadhaani Bayyanaa Caalii jedhamu jechaadha kan isaan nuuf ergani. Aanaa Jimmaa Raaree irraa kan isaan nuuf ergan Horroo Guduruu Wallaggaati. Waaqayyoon siif kadhannaa, qorumsa ati keessa jirtu hundumaa keessaa immoo waaqayyo akkasi baasuuf waaqayyoon siif kadhanna jechaadhaani. Egaa nama hundumaatti qorumsa humna isaatii ol ta'e waaqayyootti hin fidu. Hamma inni danda'u sana namni hundinuu kan qoramu jechaadhaani. Qorumsa sana keessaa akka inni ba'uuf immoo waaqayyo nama hundumaaf karaa qopheessa. Yoo maal ta'an yoo jabaatanii akkuma obboleessa keenya kana fuula waaqayyootti of dhiyeessan jechaadhaan. Yeroo qoramanii ilaalamanii isa gaariitti darbuudhaaf. Kanaaf qorumsi yeroo hundumaa jireenya haaraa, jireenya wayyu, jireenya jijjiiramaatti waaqayyo yeroo nama butuuf jedhu namni hundinuu qormaata keessa akka darbuuf waaqayyo hin eeyyama jechaadhaan. Kanaaf sana hundumaa keessatti abdiidhaan obsaan jabaattee fuula waaqayyoo fuuldura turuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuun barbaada. Mee paastarii gara keessanitti deebinaa. Dhaamsa daawwattoonni amma nuuf ergan kana keessaa egaa kiristaanonni yeroo hundumaa qormaata keessa darbu dhugaadha. Macaafa qulqulluu keessattis ergaa Yaaqoob keessa gaafa dhannee ilaallu qormaanni akka jiraatu akka jiru namni akka qoramu sana hundumaa keessatti immoo qormaata sana keessatti waaqayyo akka inni nama dabarsu ergaan macaafa qulqulluu keessaa nuuf kaa'ametu jira jechaadha. Akkas jedhaan ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:2 yaa obboloota koo qorumsa garaagaraatiin ilaalamuun yeroo isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an, warra mudaa hir'ina hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan baasudha jedha jechaadha as keessatti yeroo ilaallu. Mee qormaata kiristaanummaatti dhufu kanaa fi ergaa kanaan wal qabsiisnee paaster
abdiidhaan akkamittiin waaqayyoon amanannee qormaata nutti dhufu immoo kadhannaadhaan akkamitti keessa darbuu akka dandeenyu asumaan dhaamsa daawwattoota keenyaaf ergaa dabarsitan yoo jiraate carraan isiniif kennaan paastar. Gaariidha. Tole. Namni karaa baay'eetu ilaalama. Waaqayyoo qorumsa yommuu namatti fidu namni sun hammam waaqayyoon abdatee abdii isaa waaqayyo irra kaa'ee amantii isaa waaqayyo irra kaa'ee obsaan dhaabatee akka eeggatu barbaada. Yeroo hundumaa yoo kun namatti dhufu ta'e hin beekamnu. Dhaabachuu keenyaa fi kufuun keenya hin beekamu. Kanaaf waaqayyo achi keessa akka dabarru cimnee dhaabannee jabaannee eessa duwwaa akka eeggannu ija keenya gara isaatti akka fudhannu qalbiin keenya gara isaa akka dhufu fiigicha biyya lafaa kana keessa jiru keessaa baanee guutummaadhumaanii hafuurri keenya waaqayyo wajjin hidhamee akka waaqayyotti of laannee jiraannu yommuu barbaaduti xinnoo ishee nutti agarsiisa. Yeroo sanaa abdiidhaan amantiidhaan kadhannaadhaan duukaa buunee akka dhaabannee cimnee waaqayyoon galateeffannu barbaada waaqayyo. Yoo kanan ta'u ta'e bakki keenya bakki dhaabannee jirru dhaabannee ramuu hin dhaabanne han jedhu wanti ittiin ibsa ta'u hin jiru. Waaqayyo kana keessa dabarree akka inni keessaa buusu immoo waaqayyo humnas kan kennu isuma. Hafuura isaa ergee fi keessa darbuu danda'a waan ta'eef amantiidhaan abdiidhaan obsaan akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeenya gaarii nu ta'e obsaan keessa darbe. Waan cimaa isatti dhufe kana karaa cubbuu keenya obsaan keessa darbe. Kanaaf nullee akkuma kana obsaan waaqa eeggate hundumaa gochuu kan danda'u waaqayyo waan ta'eef isa eeggannee gara isaatti of laannee isatti irratti dhaabannee akka nu eeggannee keessa dabarruu barbaada waan ta'eef akkasuma amantiidhaan yoo keessa dhaabannee dabarre keessa dabarraa in cimna jechaadha isa booddee itti cimna waaqootti baay'ee akka itti cimnuuf jabaannee akka itti cimnuuf yeroo barbaaduti qorumsa adda addaa nutti fida waaqayyo akka keessa dabarru godha waan ta'eef akka nu kufnee keessatti hafnuuf nutti fidu akka nu keessa dabarruuf nutti fida isa keessa barumsa baay'ee arganna waan ta'eef. Baay'ee gaarii. Paastar Waaqayyo isin eebbisu ergaa jajjabina baay'ee namatti toluudhaani. Egaa daawwattoota keenya qormaata keessatti Kiristoosiin ilaaluutu barbaachisaadha jechaadha. Ija keenya fannoo isaarra godhannee obsaan akkuma inni obsaan nutti agarsiise biyya lafaa kana keessa yeroo ture obsaan Kiristoosiin fannoo isaa ilaalaa gara fuulduraatti deemuu nu barbaachisa. Sana keessatti immoo Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf abdii keenya isa godhannee deemuun nurra jiraata. Mee daawwattoota keenyaa gidduutti gaa faarfannaa tokko isin affeerraa faarfannaa tokko dhaggeeffannee walitti deebinaan. Abdiin kutini abdiin kutini achuketu fitin boden debini karanki waltatada ifaka saymi janne yotae wallan soda foransi bitam mirgas rati olgae jajjabadhu mamiti tumni ke jalqabar midaga abbaan ke waaqarraati gonfoosiif qopheessee tuusiga
jireenyi biyya lafa kanarratti yeroo hundumaa waliin qixxaatu. Addunyaan kunis ijoollee Waaqaa dhiisiiti kan ishee biyyoo waan gaarii laatu. Ati sitti dhamaate hojjettee firii gaarii dhabdee ta'a. Taa'usi malaa si'ooniin akka hin dhibne aduun tola yootti siif ba'a. Dhugaaf jettee waan si barbaachisu yennaa dhabdee qofaa kee yoo taate namni hundumtuu siin oodee. Ibidda ari'annaa gooftaa si gansiisu yoo boba'ee wangeela lallabuuf isaalli hammaataa yennaa ta'ee amantii kennisiin kutannoo cimaa qabaadhu hanga dhumaatti obsii gonfoo kee gooftaa harkaa fudhadhu. Yaaddoodhaaf sodaan akka herregootti fuuldura kee yoo dhaabateeyyuu beeloftee dheebottee hojiis dhabdee ija hir'aa yoo hir'aatteeyyuu obsumaan danda'ii abdiin kutiin Yesuusi wajjin turii mootaa. Nutis gooftaaf amanamaa du'ii kaatee baraa baraan jiraata. Dhugaaf jettee waan si barbaachisu yennaa dhabdee qofaa kee yoo taate namni hundumtuu siin oodee. Ibidda ari'annaa gooftaa si gansiisu yoo boba'ee wangeela lallabuuf isaalli hammaataa yennaa ta'ee amantii kennisiin kutannoo cimaa qabaadhu hanga dhumaatti obsii gonfoo kee gooftaa harkaa fudhadhu. Karaan kee wal xaxaadhaaf dhiphaataa isaan mijaanne yoo ta'e wal'aansuudhaaf waraansi bitaa mirgaan sirraatti yoo wal ga'e jajjabaadhu maamiiti dhumni kee jalqabaarra miidhagaa abbaan kee waaqarraati gonfoo siif qopheesseetu si eegaa. Ilaalee obboleessa koo rakkoo si mudate kun haaraa miti. Obboloota kee guutummaa ardii keessa jiranis hunnameeraati. Ilaalee obboleetti koo rakkoon si mudate kun haaraa miti. Obboloota kee guutummaa ardii keessa jiranis hunnameeraati. Kanaafuu obsaan danda'ii obboleessa atis obboleettii kiyyaa taa'uu baannaan dadhabbiin keenni dura sun akkasumaan ta'a. Nutormaaf karaa deemtu taane jiraanna beeki lafarratti. Hiyyummaa dhukkubaaf gaddaatti gaaf tokko naa gadhaammannaati. Waan yeroo yartuu kanaaf jettiin caabsin seeraaf abboommii waaqa keeti. Isaadhaa
geessee faarfattee barsiiftee gisamiitti akka galtutti. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa faarfannaa kanaan guddaa akkatti isin eebbifamtan ergaa jajjabina gaarii akka of keessaa qabus abdii guddaa qabnaani meegaa gara sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Obboloota hafaniin dhaamsa isaaniif ergaa isaanii dubbisnee kadhannaatti seenna jechaadhaani. Akkas jedha dhaamsi ergaa keenyaa immoo ergaa daawwataan nuuf ergee duraan dursee nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu bara 1985 waldaa Muluu Wangeelii iddoo Boqqojjii irraa waanan garana dhufeef jireenya kootiif isiniin jedha akka naaf kadhattanii kan jedhu dhaamsa nuuf ergeera daawwataan keenya jechaadhaani. Bara 1985 waldaa Muluu Wangeelii irra ture iddoo Boqqojjiidha jechaadhaani. Amma immoo gara dhugaa kanaa dhufeera waaqayyoon naaf kadhadhaa kan jedhu dhaamsa nuuf erganiiruuni. Akka ittaansee akkas jedha akkam jirtu kabajamtoota Hope Channel Itoophiyaa sagantaa ba'aa keessanii ani maqaan koo Iyyaasuu Mitikkuun jedhama Qeellam Wallaggaa Anfilloo irraa obboleettiin baay'ee dhukkubsattu tokkoon qabaa. Adaraa waaqayyoon nuuf kadhadhaa anis gaaffii dhuunfaa kootiin qabaa naaf kadhadhaa adaraa jedhee daawwataan keenya nuuf ergeera jechaadhaani. Obboleessa keenya Iyyaasuu Mitikkuu jedhamaan Qeellam Wallaggaa irraa kan inni nuuf erge jechaadhaani. Egaa waa'ee obboleettii isaatiifis akka fuula waaqayyootti dhiyeessinuuf nuuf ergeera daawwataan keenya. Egaa dhaamsi daawwattoota keenya guyyaarraa kana fakkaata paaster. Egaa ergaa isaaniif xalayaa ergaa isaanii kana qabanneetu fuula waaqayyootti dhiyeessine jechaadhaan. Nu isa hundumaa danda'u isa hundumaa ol ta'e waan hundumaas gochuu kan danda'u nama hundumaas iddoo jirutti arguu isa danda'u fuula waaqayyootti dhiyeessina. Isinillee bakka jirtanitti kadhannaadhaan nu waliin turaa isiniin jenna jechaadhaani. Amma yeroo kadhannaati lubaa amanuu waliin gara fuula waaqayyootti dhiyaannaan. Bo'een maangolo laasee rakkoo koonsitaani maaddaa karaa galfiin qabu keessee koo fayyina koo fofaan sodaadhaa. Faati koof sababni injeeroo fedhii koo mo'achuu hin dandeenye humna gargaarsa kee hin barbaada Yesuus kun sitaan of kenne. Amanamaadhaaf tolaa qulqulluu Waaqa Abbaa Waaqa Ilmaa Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko araarri kee jaalalli kee tolli kee amanamummaan keef gaarummaan kee yeroo hundumaa waan wajjin ta'eef har'a geenye irraa maqaan kee barbaraan ulfaatu. Galanni guddaanis siif haa ta'u. Biyya lafaa ishee xurooftuu kana biyya lafaa ishee namaa cunqursitu kana keessa yeroo jiraannu kanatti hafuurri kee qulqulluun samiidhaan nurratti dhangala'ee yeroo hundumaa waan nu marsee eegumsi kee nurratti baay'atee hamaa hundumaa nu ishitee balaa adda addaa nurraa qabdee cabiisa lafee dhangala'uu dhiigaa badiisa foonii nu ishitee yeroo kanaan waan nu geesseef barbaraan ulfaadhu. Yeroo kana yaa Waaqayyo maaliif iddoo kanatti jilbeenfannee gara keetti akka iyyinu ati beekta. Qadadanii sin dhossanii bananii sin agarsiisanii garaa lafaa keessa garaa dhagaa keessa beekta. Kanaaf yaa Waaqayyo ba'aa obboloonni koo iddoo kanatti ergatan nutti dhiyeessan nummoo yaa Waaqayyo gara keetti dhiyeessina fuula kee dura jilbeenfanneerra. Yaa Yesuus ilmoo Waaqayyo ba'aa tokko tokko isaanii dubbifanneerra walii keenyaaf utuu hin ta'in siif yaa Waaqayyo
sagalee kana sitti dhiyeessuudhaaf, ba'aa isaanii sitti dhiyeessuudhaaf, dhiphina isaanii, rakkina isaanii, yaaddoo isaanii, dadhabbii isaanii hundumaa yaa Waaqayyo fuula kee dura qabannee dhiyaanneerra. Gooftaa jaalala kee yoo ta'e warra amma gaaffii gaafatan kana hunda isaanii akka fedha keetti, akka jaalala keetti tokko tokko isaaniif deebisuun jaalala kee haa ta'u. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Kan namaaf hin danda'amne hundumtuu siif hin danda'ama. Kan namatti ulfaate hundumtuu siif salphaadha. Yaa Waaqayyo, ati hundumaa dandeessa waan ta'eef, hundumaa ilaaltu waan ta'eef, hundumaa dhaggeeffatta waan ta'eef, wanti hundumtuu harka kee keessa jira waan ta'eef, Yesuus ilma Waaqayyo warra deemsi biyya lafaa kanaa itti cimee yaa Waaqayyo si tajaajiluudhaaf, sitti cimuudhaaf, yaa Yesuus ilma Waaqayyo iddootiin samiirratti nuuf qopheessite sanatti galanii jireenya bara baraa qabaachuudhaaf, yaa Yesuus ilma Waaqayyo biyya lafaa kana keessa yommuu jiraatanii kan isaan booddeetti harkisu, booddeetti kan isaan deebisu, kan isaan dadhabsiisu, Yesuus ilma Waaqayyo isaanirraa kuttee Yesuus sitti cimanii si wajjin jireenya bara baraa qabaachuu akka danda'an ayyaana kee isaaniif baay'isuun jaalala kee haa ta'u. Gaaffiin tokko tokko isaanii fuula kee duratti ifaadha. Yesuus ilma Waaqayyo nuyi hin irraanfanna, nuyi hin daganna foon waan uffannee jirruuf. Ati garuu Waaqa jabaa, Waaqa qulqulluu, Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa hundumaa beektu, beekaadhaati. Kanaaf yaa Waaqayyo fuula kee duratti dhiyeessineerra. Yesuus ilma Waaqayyo tokkoon tokkoon isaanii gaaffii nutti kennan kana nummoo dabarsinee harka keessaa amanamaatti laanneerra. Jaalala kee yoo ta'e tokko tokko isaaniif yaa Waaqayyo mana isaan keessa jiraatanitti hafuurri kee qulqulluun achi keessatti argame tokko tokko isaaniif yaa Waaqayyo deebii isaaniif akka laattu jaalala kee haa ta'u. Deebii asirraa argatanii immoo akka isaan yaadatte, akka isaan mil'atte, akka isaaniif deebifte hubatanii yaa Waaqayyo galataaf fuula kee duratti akka dhiyaatan, si galateeffachuu akka danda'an, sitti jabaachuu akka danda'an, sitti cimuu akka danda'an, yeroo hundumaa si waammachuu akka danda'an, gara kee akka ilaallatan, yaadni isaanii, lapheen isaanii, qalbiin isaanii hundumtu biyya lafaarraa ka'ee gara kee akka dhufu, sitti akka deebi'an Yesuus ilma Waaqayyo isaan gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Hafuurri kee qulqulluun yaa Waaqayyo inni namoota hundumaa jijjiiruu danda'u, inni seenaa namaa jijjiiruu danda'u, inni nama haaressuu danda'u, inni nama dhaabuu danda'u. Yesuus ilma Waaqayyo isaaniif akka dhangala'u jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee isaaniif marsi. Hafuura kee isaanitti dhangalaasi. Bara dhumaa keessa jiraanna yaa Waaqayyo. Bara biyyi lafaa kuni wanti nuyi dhageenyu hundumtuu, wanti nuyi ilaallu hundumtuu yaa Waaqayyo kan nama sodaachisu, kan nama raasu, abdii kan nama kutachiisu ta'e argameera. Baay'ee yaa Waaqayyo dhumni biyya lafaa kana akka dhufe, dhufaatiin kee akka dhiyaate nutti mul'isa waan ta'eef Yesuus waan hundumaarraa gara keetti akka deebinu nu gargaari. Ayyaanni kee isaanii wajjin haa ta'u. Hafuurri kee isaan golbobu. Gooftaa Yesuus dhugaadhumatti dhufaatii keessa lammaffaa kanaaf akka qophaa'an hundumtu dhiphina isaanii, rakkina isaanii, dhukkuba isaaniitti yaa Waaqayyo fayyanii irraa hiikamanii wanti isaan rakkisu, wanti isaan dhiphisu hundumtu yaa Waaqayyo fuula kee duratti akka isaaniif deebi'u. Fuula kee duratti yaa Waaqayyo furmaata akka argatani, ayyaanni kee akka isaan marsu, hafuurri kee akka isaan irratti dhangala'u jaalala kee haa ta'u. Gooftaa isaan milladhu. Irree kee harka kee isa dheeraa sanaan isaan qaqqabadhu. Ija keessa fayyu sanaan isaan milladhu. Yesuus ilma Waaqayyo gurra keessa dhaga'u sanaan isaan dhaggeeffadhu. Gaaffiin isaanii lafa akka utuu hin bu'in, gooftaa lafatti akka utuu hin hafin si bira ga'ee aarsaa fooliinsaa tole ta'ee fuula kee dura akka bali'u jaalala kee haa ta'u. Kadhannaa nuyi si kadhannu yaa Yesuus si bira akka ga'uuf cubbuu hunduma keenyaa akka nuuf dhiiftu jaalala kee haa ta'u. Cubbuutti dhiqamne qulqulloota taane yaa Waaqayyo wanti nuyi sitti dhiyeessinu hundumtu, gaaffii nuyi sitti dhiyeessinu hundumtu yaa Waaqayyo gaaffiin obboloota keenya si biratti fudhatama argatee yaa Waaqayyo deebii akka isaaniif laattu jaalala kee haa ta'u. Yesuus ilma Waaqayyo biyya lafaa kana keessa yommuu deddeebinu waan baay'eetu nama dadhabsiisa. Isa nama dadhabsiisu kana, isa gara booddeetti nama deebisu kana yaa Waaqayyo seen kan nu irraanfachiisu kana Yesuus isa nurraa akka qabdu, isa nurraa akka ifattu
akka nurraa fageessitu jaalala kee haa ta'u. Sitti akka ciman si wajjin yaa Waaqayyo jireenya bara baraatti galuudhaaf yeroo hundumaa hojii keetti qabamanii akka jiraatan sin akka tajaajilan namoota warra kaaniif yaa Waaqayyo fakkeenya gaarii akka ta'an ayyaanni kee akka isaan marsu jaalala kee haa ta'u. Ogummaattiin biyya lafaa kana mo'anii isaaniif kenni. Ogummaa kee isaaniif baay'isi. Yaa Yesuus ilma Waaqayyo waan hundumaan ijoollee kee ta'uu akka bara namoonni arganii baranii yaa Waaqayyo fuulli isaanii calaqqisee dhugumaan yaa Waaqayyo kabaja kee argatanii yaa Yesuus ilma Waaqayyo ijoollee kee akka ta'anii akka baraniif isaan gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee isaaniif ibsi. Deddeebii isaanii hundumaa ati eebbisi. Mana isaaniitti galan yaa Waaqayyo mana isaanii keessatti ati mo'i. Mana isaanii sanatti yaa Waaqayyo nagaa isaaniif kenni. Gadi ba'uu isaanii hollituu isaanii hundumaa eebbisi. Jireenya isaanii guutummaatti ati dhuunfadhu. Yaa Waaqayyo diina isaanii mil'atu isaanirraa cabsuun isaanirraa deebisuun jaalala kee haa ta'u. Isaanirraa ifachuun jaalala kee haa ta'u. Amantii guddaa isaaniif kenni. Amantiidhaan deddeebi'uu akka danda'an isaan gargaari. Ayyaana keetiin isaan marsi. Isaaniif yaa Waaqayyo ifni kee isaaniif haa ifu. Abdii jireenya bara baraa akka qabataniif jaalala kee haa ta'u. Waan nu dhageesseef ulfaadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhaga'i. Ameen. Bo'een maangolo laasee rakkoo koonsitaani maaddaa karaa galfiin qabu keessee koo fayyina koo fofaan sodaadhaa. Kofaati koofsa baamni injeeroo fedhii koo mo'achuu hin dandeenye humna gargaarsa kee hin barbaada. Yesuus kun sitaanuuf kenne. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa sagantaan keenya kun sagantaa ba'aa keessaniif ergaa isinirraa nuuf ergameen karaa miidiyaa keenya Hope Channel Itoophiyaa yeroo kanatti nu isiniif qabannee dhiyaachaa turredha jechaadha. Egaa kan nu tajaajilaa turan lubaa amanuu wayyeessaa turanii karaa kaameeraa obboleessi keenya Xilaawun Shawaa Lammaa nu gargaaraa ture jechaadha. Isinillee dhaamsa kadhannaaf ergaa Hope Channel Itoophiyaaf qabdan karaa miidiyaalee keenya Hope Channel Itoophiyaa karaa sooshaal miidiyaa nuuf erguudhaan nullee yeroo kanatti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a jechaadha. Haga torbaniitti ayyaanni Waaqayyoo nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keessa waliin haa ta'u. Nagaan nuuf tura. Kamna kan dafee fayyumsaa barbaadu kan namni beekneef hin dandeenye keessa keenya nyaatu utuu beeknu utuu hin beekin dhoksaaf mul'inatti yakki keenya tokko tokkoonsaa fuula kee jiraati lafaaf samii iddoo dhoksaatti kan si gaddisiisne cubbuu qabnaa himaata dhugaa jalaa kan nun baasne. Olgaliya keessummaa ulfinaa jireenya keenyaaf nagaa kan laattu sitti mannaa ejjiitii sadoksaa yoo si malee eenyuun hubatu seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenyaaf duudhaaf ka'ee haadharaa kee nu gargaari maaluu maqaan Yesuus isaa du'aa ka'ee. Seenaa miti kan sitti odeessinu jireenya keenya duudhaaf ka'ee haadharaa kee nu gargaari maaluu maqaan keessa du'aa ka'ee. Seenaaf maqaatti hin jirru cubbuudhaan babbaanneerra nu jijjiirii jennaa nu jijjiirii. Salpisne, que si que nos va a
fayyisi dhukkubbii namni hin beekne keessi keenyas dhumeera nu fayyisi jenna nu fayyisi ijoollee baakaan turre ayyaana kee dhaabneerra nu eebbisi jenna nu eebbisi. Speakna keessa keenya wanta qabnu yoom rakkannee dandeettii dubbiif dandeettii lallabaa faarfanneerraa kennaa yoom dhabnee hunda keenyat qaba. Wanti goonuu tajaajilli keenya tokko tokkoonsaa sababii qaba. Tokko dhugaaf tokkommoo maqaasaa kennaa isaatiin maqaa kee lallabaa. Faatu akkas gochuun fayyee kan nuyi madaalamnu hojiin miti ayyaanni kee nuuf baay'atu ni dandeessaa hir'uu keenya guuti. Jireenya qullaa jiraanne yoomsi gammachiifna qabeenya dhuunfaa kan kee taane yoom mallatteeffamna barri qalbiitti jijjiirrannu xumurat dhufeera osoon fayyiin yeroon akkan dhumneef nu gargaara daraa. Mallattaa'uuf gahaa kan nu godhu hafuura kee nurratti dhangalaasi. Wantaati keessatti hin argamne hunduma isaa nu irraanfachiisi ulfina kee fakkaa jiraannutti yeroo haftee ati nuuf eebbisi qulqulloota warratti gammaddu isaan keessaa tokko nu taasisi. Seenaaf maqaattiin jirru Yesus, saya doa ke ini,
sittoleessinu jireenya keenyatti du'uudhaaf ka'e agaraa kee nu qaqqaabi maaluu